geggeessamaa jiru akka dhaabbatu labsiin komaandi poostii bu'uura seeraa waan hin qabneef hatattamaan akka ka'u raayyaan ittisa biyyaa barattoota ona innaangootti summii firfirsan seeratti akka dhiyaatan kan jedhuuf hidhamtoonni siyaasaa koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalate hidhaa jiran haal duree tokko malee akka gadhiifaman hiriira mormii kanarratti sagalee dhageessisaa jiru. Yuunivarsiitii Oromiyaa 8 keessatti sochiin hiriiraa hidhattoota mootummaan kan danqame ta'uu maddeen dabalataan Yuunivarsiitii Adaamaarraa nuuf eeranii jiru. Yuunivarsiitiin Amboo hidhattoota mootummaan weeraramtee akka jirtu maddeen dabalataan nuuf gabaasanii jiru. Hayyan kabajamtoota hordoftoota keenya gabaasaa gara fuulduraatti arganne bal'inaan qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'u gamanumaan isin beeksifna. An Diimaa Caaliiti. Nageenya dursuu kabajamtoota hordoftoota TV Oromiyaa Today oduu amma nu gahe qabna. Barattoonni Yuunivarsiitii Madda Walaabuuf Yuunivarsiitii Amboo hiriira mormii jabaa geggeessaa jiru. Akka maddeen gabaasanitti ajjeechaan lixa Oromiyaaf kibbaa Oromiyaatti geggeessamaa jiru akka dhaabbatu labsiin komaandi poostii bu'uura seeraa waan hin qabneef hatattamaan akka ka'u raayyaan ittisa biyyaa barattoota ona innaangootti summii firfirsan seeratti akka dhiyaatan kan jedhuuf hidhamtoonni siyaasaa koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalate hidhaa jiran haal duree tokko malee akka gadhiifaman hiriira mormii kanarratti sagalee dhageessisaa jiru. Yuunivarsiitii Oromiyaa 8 keessatti sochiin hiriiraa hidhattoota mootummaan kan danqame ta'uu maddeen dabalataan Yuunivarsiitii Adaamaarraa nuuf eeranii jiru. Yuunivarsiitiin Amboo hidhattoota mootummaan weeraramtee akka jirtu maddeen dabalataan nuuf gabaasanii jiru. Hayyan kabajamtoota hordoftoota keenya gabaasaa gara fuulduraatti arganne bal'inaan qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'u gamanumaan isin beeksifna. An Diimaa Caaliiti. Summii kana akka nurraa dhaabatu hin balaaleffanna barattoonni madda walaabu. Nageenya dursuu kabajamtoota hordoftoota TV Oromiyaa Today oduu amma nu gahe qabna. Barattoonni Yuunivarsiitii Madda Walaabuuf Yuunivarsiitii Amboo hiriira mormii jabaa geggeessaa jiru. Akka maddeen gabaasanitti ajjeechaan lixa Oromiyaaf kibbaa Oromiyaatti geggeessamaa jiru akka dhaabbatu labsiin komaandi poostii bu'uura seeraa waan hin qabneef hatattamaan akka ka'u raayyaan ittisa biyyaa barattoota ona innaangootti summii firfirsan seeratti akka dhiyaatan kan jedhuuf hidhamtoonni siyaasaa koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalate hidhaa jiran haal duree tokko malee akka gadhiifaman hiriira mormii kanarratti sagalee dhageessisaa jiru. Yuunivarsiitii Oromiyaa 8 keessatti sochiin hiriiraa hidhattoota mootummaan kan danqame ta'uu maddeen dabalataan Yuunivarsiitii Adaamaarraa nuuf eeranii jiru. Yuunivarsiitiin Amboo hidhattoota mootummaan weeraramtee akka jirtu maddeen dabalataan nuuf gabaasanii jiru. Hayyan kabajamtoota hordoftoota keenya gabaasaa gara fuulduraatti arganne bal'inaan qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'u gamanumaan isin beeksifna. An Diimaa Caaliiti.
dhugaan saba keenya hin mul'ata ifa jira kan akka kafaaloo miila lachuu dhaabee jira. Kaasi kaasi kumaara kee irratti bari kaasi kaasi kumaara kee uummatarra kaasi kaasi kumaara kee irratti bari kaasi kaasi kumaara kee uummatarra kaasi kaasi midhaba saba kanaa isa bara dhibba kaleessa nutti himtee nu boojjifnee gurba har'a maaltu galee maaf afaan qabattu mootummaa sabaatiin kumaara taphattu silaa gootan beeku maal goota barbaadda basaastee fixattee michoomuu barbaadda lubbuun jaalleen kiyya kan bilisummaa baate daldalaa siyaasaaf galii dhuunfaa taate dhugaa saba bal'aa fuute osoo lafan kaayin araara jettee jaarsa lakkaayin isa dhaqxe jaaloo gaara tolbaate nama beeknu miti nama biraa taate afaan qofaan faarsuun hin taatu waraara faashinni siyaasa barana Oromaara aboo kaaskumaara kaasi kaasi kumaara kee irratti bari kaasi kaasi kumaara kee uummatarra cabbiin jilee jechuu jilee dhimmoo cabbi namarraa fokkisaa dhiisaa dhugaa rabbii ina daangaa cabsee ilmaan keenya nyaatee fixuuf nu jalatti ciniinnachaa jiru kunoo hangarraatti afaan qofaan faarsuun hin taatu waraara faashinni siyaasa barana Oromaara aboo kaaskumaara kaasi kaasi kumaara kee irratti bari kaasi kaasi kumaara kee uummatarra kaasi kaasi kumaara kee irratti bari kaasi kaasi kumaara kee kaasi 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 isa keessa beekuuf lolli tapha sanyaa bishee garba mariikaa marooke maroo marii saba isa keessa beekuuf silaa lolli tapha isa gimbi isa beeki kan gooji birmaji biyya baaroo tumsa kan guddinaa tumsa isa najjoo isa mandi kan keellam wallagga kan du'et badee malee kan jiru wal arga bosonni manaaree kaayyoof jechee malee rabbichi isaan tiksee milkiin isaan galche sanyii waaqoo guutu Oromoodhaaf duule Oromoodhaaf du'e sanyii Adam Diloo Oromoodhaaf duule isa Baale isa Arsii isa Gujii kaasi kaasi kumaara kee irratti bari kaasi kaasi kumaara kee uummatarra kaasi kaasi kumaara kee irratti bari kaasi kaasi kumaara kee uummatarra kaasi kaasi kumaara kee irratti bari kaasi kaasi kumaara kee lammiin baratee gaaffii mirgaa gaafate sanyii taadee birru sanyii fi bobbaan gollichatu biife kasalaale isa sule isa wallo kawaliso isa mogor kaasi kaasi kumaara kee irratti bari kaasi kaasi kumaara kee uummatarra kaasi kaasi kumaara kee irratti bari kaasi kaasi kumaara kee uummatarra kaasi kaasi kumaara kee irratti bari kaasi kaasi kumaara kee sanyiin kadiidaa gonfaa chillimoo keessa orfa kan shugute isa jaldu isa ginji